Kasih listnya udah rigid tadi capsat tadi khafal ini sudah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berian Islama andira adalah warri Facebook TV grupi Zoom isa Zoom gubarratti hordoftan sagantaa warri eda warri Zoom sagantaa kala gadisa jole kutaa itti jirtu walaajin siyyaam samalee usa ayye baka ba ega Darsii halee warri Zoom hordoftanii moorra deebinamoo yoo ni jiraatan ni gaafadhu adii Lakin mana jirame? Gambar. Darsii halee yoo qaraa isa jee YouTube Facebook irra ni jirti. Darsii itti aantu dabarra jeeti yaada. Har'aan tana wanni ilaallu akkuma seera sukunaa ugurtuu halee ilaallee jira. Sababni seera sukunaa ugurtuu damee sukunaa jechuun sukunaan bikka lama qoodne sukunaa mul'attuu fi sukunaa mul'attuudhaa fi sukunaa dhokattuu tani mul'anne jechuudha. Sukunaa mul'attus bakka lama qoodamti. Isaanis sukunaa mul'attu geengoo cufaatii fi sukunaa mul'attu tan geengoo banaati. Tani mul'anne sukunaa hin mul'anne tan irra butaatii fi seera nuun saakinaaftii fi tanwiinaa jechuudha. Tatti aantummaas sukunaa hin mul'anne sukunaa ergisaa tan oguu quraana qaraanu oguu irra daamnu fataa kasraa fi dammaa oguu irra daamnu sukuna jijjiirra daamnu sukunaa ergisaa dhokatu le jedha. Sallaallee arra sababni san keessa ammas sukunaan mul'attu geengoo banaa ulaagaa 4 laallee 5 laallee ugurtuu sukunaa jabeessituu sukunaa sagalee dheeressituu sukunaa irra butaatii fi sukunaa hudhaati jenneeti san keessaa sukunaa ugurtuudhaan. Sukunaan ugurtuudha seera sagalee dubbachiiftuu barreeffama arabaa keessaa tan shoora guddaa taphattu sukunaadha. Yoo sukunaan hin jiraanne fataa kasraa fi dammaan kophaa si bu'aan qabdu. Egaa irraan tana dubbachiiftuu bu'uuraa laallee handa barta keessatti. Arra qubeelee dubbachiiftuu barruu arabaa gabaabduu tan dabartee fataa kasraa fi dammaan dubbachiiftuu barruu arabaa tan bu'uuraati. Qubee miti tun. Dubbachiiftuu barreeffama arabaa tan bu'uuraa gabaabduu. Dubbachiiftuu barruu arabaa fataa kasraa dammaan dubbachiiftuu qubee miti. Barruu arabaa gabaabduu. Dubbachiiftuu barruu arabaa gabaabduu fataa kasraa fi dammaan. Yoonii fi sukunaa itti daballee yoo sukunaa itti daballee sukunaa tan sukunaa zeerooti miti. Geengoo cufaatii miti geengoo banaa tan takka lama sadii afreen kun sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa jennaan. Sagalee barruu arabaa sagalee dubbachiiftuu arabaa qofa jennaan. Gabaabduun jennu.
gootii udhaa gootii waan ifaami kanaafuu jarri afreen kun fathaa galee dubbachiiftuu barruu arabaati yoo jarri afreen kun hin jiranne bu'aan qaban sababaan aliif waawii fi yaan itti huruuful maddii jennu yookaan dubbachiiftuu barruu arabaa jarri sadeen kun dubbachiiftuu barruu arabaa gabaabduu kophaa isaaniitti yoo sukunaan itti dhufte sagalee dubbachiiftuu barruu hedduu lafa kana ni tuffatu kanammoo waan xiqqoota kan nama shawwatu akkasitiin fida hogguun dubbatu qalbiin hordofa kuni akkana kana halee laallee jira amma isaan kana foormulaan diraayivi goon walii galee gurra isin calaqoo yoo calaqu jechuu baate ani hin beeku egaa akka laalletti fathaan bakka bu'aansii tanaa sagaleen dubbachiiftuu laatiin a jennee dubbisa kasraan mallattoo gama jalaatiin barreeffamtu sagalee dubbachiiftuu laatiin i jennee dubbisa fathaa a kasraa i jenna i dammaan sagalee dubbachiiftuu laatiin u jennee yaama warri ingiliffa fayyadamu of fayyadama amma anaa fi isin afaan oromootiin waliin jiru oomitii uf fayyadamna dammaan uudha malee oodhaa miti walii galee dammaan uudha dammaa u fathaa a kasraa i dammaa u fathaa a kasraa i dammaa u hayyee egaa amma kuniifaa waniin akkana jejja'uuf warri zuum edayoo jalaamii liixegeeti barreeffama laatiin keessatti seera barreeffama ingiliffaa yookaan afaan oromoottis haa ta'u dubbachiiftuun shaniin a e i o ifaami hayyee dubbachiiftuu gabaabduu barruu arabaa tajenneen sadii qabna sadeen fathaa aada takka kasraan iida dammaan uuda maaltu hafee sagalee dubbachiiftuu barruu laatiin yookaan ingiliffaas haa ta'u afaan oromootis haa ta'u lamaafi lameen hageen gosoon ta'in tan roog-sadeeti roog-sadee keessaan ta'a e fi oodha e fi o arraa tana wani ilaallu dubbachiiftuu gabaabduu a i u laallee jirra e fi o tana laalla nuti uuma akkanumatti afaan arabaa keessatti oon ni jirti hin jirtu osoo hin ta'in qabatamaan laalla ni jirti oon warri seera fiiziksii yookaan seera herregaa beektan yookaan keemistirii foormulaa diraayiv jaaniiti foormulaa tokko kanaafi haasii waliif fiddeeti waan isaan jarri kun firummaa qabaniin sanii waliif fiddee waliif firoomsitee mana tokko waliif ijaartan foormulaa san illaa
ما جنة ستي خوري خن بورا خليفي أما دور لالي يوني في أبريف دبلتين جد يوني في قبطين أفرين تنجراني قبطين حرفين سدين ألف واو في يام بوان قبضون جد بوا قبين يسي أسيل لالوتين أسيل ما جنة وبيني دبچيفتو برو عربا غبابدو جنة برو عربا غبابدو ديرتوس ني تاجوني تون عربا غبابدو جنة غبابدو يچون حرفي دبچيفتو تكايچو ديرتو يچون دبچيفتو والفكاتو هبلما أكلاجني أكارباتي دبچيفتو والفكاتو لما سدي أفر شن إلى جرجرتي سيرا مدي غيست مدي حركات لما رأي قلي مدي حركات سديتا أكمل قول مدي حركات أفري أكمل فورمولا كمل لفت مالين قول يوكم تاتي مدي حركات أفري قول يوكم تاتي مدين تون حركات شنديم يوكم تاتي مدين تون حركات جديم يوم تاتي مدين تون حركات جافي أول دبرو ديسي مونديس ديسو غنا فكتور الله أيه أرى تاكا لما سدي خنا لالي جرا هنفينو أجار رقم أرى ولول Dubbachiiftuu laallee jiraan feenu wallol manguddoo feetiyoo ergatus walitti naraaramu qaba hin qeebalu manguddummaa isiin ergitu lameen kana laaluudhaaf harfii lameen tana harfii sadeen kana waliin maknee baasa ifa waliin jiru harfii dubbachiiftuu لاتين او تجنوني في اي تجنون حرفي سدين تنا ولي مخني باس حرفي سدين ولي مخني باس سنتورا حرفي تنا خيسا الف واو فيان دبچيفتو افدن دينيمو دبچيفتو افدن دينيلا ولي قال دبچيفتو افدن دينيمو دبچيفتو افدن دينيلا فورمولا خلي لالين دورا فورمولا خلي يادينيتي لا ونين أكان جوف ورزومي في أكا ورا فيسبوك أوتي خلي خنا لالي أكان قونا أكان لالي جيتين بروقت ورزوم يوت وان خلي كونكشني ساني لوش إم بي بجتشا مكان كسبت أنا ميتني كسبت بيتي راماس دورا جرا أقول جو نندقيني أنا دورا تيرانو أنا قلت لا رجلا وعليكم السلام سينا وري فيسبوكا حسابي نم تو كجلو اتاوها تعالى برتاو جرامي اينو نتين تعالى سيكي كاميرا لابتو يا برتين جرامي اما ديروسي بيلي ايه سيرا عليه بورتو لالي حرفين تون الف واو في يادا دورا مقاساني كتبان دورا مقاساني كتبان إسين عربي فتي كنا بريفم تون لاتيني تيوغو مقاسي بريسيني ألف جنان سنة شيرين سيقول أدلال يقولون كسابين إيه كان نقول إخ أكنت تلا بريفم زاني تيماري ركوب يتوكل تلا سين جيرون كسابين أيه أبسي أكمل نجا akka inuma akka milqaanee warra zuum kana wajjin haasawee taphadhu maqaddaasii gurradheetiin kompiitara asirra faayiddaa fa'a kun kaameera way kompiitara laa bidee mara magaalee ajaa'iba akka nama takkaa kompiitaraan arkitektiin dhabayeenis kana ineenaa jee inaariin agaa warri feesbuuka waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ayyee maqaa bareesne jennee isiin tunis kan barreeffama kanatti waaw jenneeni waaw taan ammaas yaa jennaan akka seera haree barannetti harfiin takka yoonii fi suknaa gubbaa dhuftee
akkam goona jennee guutuutti aliif gubbaarra sukunaa mul'attu geengoo banaatiin irra kaa'e waaw gubbaarras geengoo banaatiin kaa'e ammallee yaa gubbaa yaa laala haa waliin kunis bar koompitara takkaan agarree isaanii kunis dhamaadha way ajab maayikii cufaa Posti maayikii cufi yaa sukunaa qabdu jedhe akka kalee laalletti harfiin takka harfiin arabaa yoonii fi sukunaa gubbaan qabaatte ajajini sukunaa maqaa isii maqaa barreeffamee jiru maqaa laatiin barreeffame keessaa harfii takkaffaa qofa qabaddu jechuu mukan ifaami aliif sukunaa gubba goone harf maqaasii keessaa qubee takkaffaa qofa fudhadhu jechuu mukan hayyee fudhannee qubee tokkoffaa waan sukunaa qabdi harfii tokkoffaa qofa fudhadhu nuun jee fudhanne yaa sukunaa qabdi harfii takkaffaa qofa fudhadhu nuun jee fudhanne barreeffama intalus intalnu raus usiaan kanura ajaiba ana qaraasu jira isin mana jala dubbate ko ho hawal bay qaraas ay man inta wanta bar leave marriage jedhamu so kai kaddiga Tapi orang badian je deh, eda badian tu kan kabin kayaknya, maka sih deh, itu paling kayaknya orang mana berperan, mereka mesti tu, baru kayak gitu. Anak kerja dia orang macam ni, kalian itu tu. Itu kayak apa kerti? Kemana tadi itu? Tahu macam ni ada itu lah. Kan ayo orang gaya kadina nanti. Hosti amma boda nu rai gaga ni. Achi hivi kunde. Mati kapan jalan ni? Mati kapan jalan ni? Ega akka khalil aleti harfi afan latini barreessineti qubee takka fudhan. Asitti harfiin alif suknaa gubba goone gubbatti qubee laatiin aa dhufe waaw sukunaa gubba goone irratti qubee laatiin waa dhufe yaa sukunaa gubba goonetti qubee laatiin yaa dhufe qubee sadeen tana keessaa dubbachiiftuu qubee laatiin ta'e dandeessitan barreessaame aadamoo waadamoo yaa dafa barreessaa warri zuumis warri feesbuukaatis barreessaa Cati fumat mati. Bade sana ori. Aye maşallah. Abi Salih. İyi injir tu. Alif jete barese aye. Dubbachiiftun laatiin ta'if dandeesse aad. Harfiin waaw waan dubbachiiftuu laatiin shaniin keessan jirtu yaalleen dubbachiiftuu laatiin shaniin keessan jirtu waliigala jira haala kanaan alif jechuun akka seera foormulaa jennu santi diraayiv yogguu goonu alif is equal to fathaa jechuun alif is equal to fathaa or fathaa is equal to alif jechuun sagaleen isaanii alif dubbachiiftuu hanniti akka ugurree laalletti fathaanis dubbachiiftuu kanniti waliigalee barreeffama keessatti ni ilaalla seera madduu xabii keessatti maddii uumamaa keessatti aliiftuun akka dubbachiiftuu fataa fudhannee ganaa laalu ta'in waliigalee kanaafuu fataa jechuu fi aliif dhaabaa tana jechuun yeroo hunda hiikkaan isaanii tokko akka tokko dubbisne jechuudha. As gargar. Haala kanaan dubbachiiftuu bu'uuraa sadii qabna jenna.
dubbachiiftuu barruu arabaa tabuuraa sadii qabna. Fathaan aadha, kasraan iidha, dammaan uudha jenne. Waliigallee dubbachiiftuun arabaa barreeffama keessatti ta'eef dandeessee afurii. Amma qalbiin hordofeesitti. Dubbachiiftuun bu'uuraa waliigalatti sagaleen dubbachiiftu asitti maal jedhamu tana? Sagalee dubbachiiftuu barruu arabaatiin jedhe. Sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa. Sukunaa wajjin jedhe. Yoo takka fathaa kasraa fi dummaa qofa fudhanne dubbachiiftuu barruu arabaa gabaabduun jedhe. Sadii. Dubbachiiftuu barruu arabaa gabaabduun jedhe. Waliigalatti amma goos deebine. Sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa gabaabduu yoon jedhe afuri. Yooniin sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa qofa yoon jedhe takka lama sadii afuri. Jecha kee dhagaye. Sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa barreeffamaan adda isinii baasaa deema harkoo qabu namni barreeffatan. Sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa irratti barruu arabaa qofa yooniin dhaabbadde takka lama sadii afur. Yooniin sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa gabaabduu jedhe fathaa kasraa fi damma jechi gabaabduu jedhu kun sukunaa irraa hambiseeti aliif bakka naqa. Barreeffamaan laallaa kuni akkanatti ammaaf foormii kana qabadhuu taa'in. Qubeen waawii fi yaan dubbachiiftuu arabaa ergisaa yookaan gargaartuudha. Kuni foormulaa diraayi bakka itti goone ilaalle. Barreeffamaaniin amma warri nootii qabattan iskiriinshuut beeytanii iskiriinshuut moobaayil keessan gisee sin jalaa bade ceerbee sin duraa seen. Yoo dandeessanii dabtara nootii qabattan irra gaariidha. Warri koompitara qabdanii illee achirra barreeffatanii uumaan qabu. Takkaffaa nootiidha. Takkaffaa barri dubbachiiftuu barruu arabaa gabaabduu yookaan dubbachiiftuu barruu arabaa tan bu'uuraa jechuus hin dandeenye. Yookaan dubbachiiftuu barruu arabaa tan bu'uuraa gabaabduu jechuu hin dandeenye. Maal jenne sadeen dubbachiiftuu barruu arabaa gabaabduu meeqa? Sadii. Isaanis fathaa itti gutadha. Fathaa kasraa fi dammaadha. Sadeen. Qabxii takkaffaa nootii takkaffaati. Nootii lammaffaa sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa afuri. Isaanis sukunaa bira idaana fathaa kasraa dammaa fi sukunaa. Gabaabduun jirtu as keessa. Bakka silaa gabaabduu jenne sagalee asinii taane. Nootii sadaffaa sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa gabaabduu afuri. Fathaa kasraa dammaa fi wawutti gootan
alif fi jechuudha waan san fi fataa kasraa dammaa fi alif sababni fataan aadaa akka barreeffama sagaleedhaatiinitti isinii barreessa tunii fi tun sagalee wal fakkaattu waan kannaniif aalamaa fi aalama ii takka uu takka aalameen fataa fi alif iin takkittiin kasraa qofa uun takkittiin damma formulaa kana yoo qabatte qofa barreeffama keessatti kitaaba quraanaatiis haa ta'u qaraatan inshaalla karoora kiyya eegaleeti kana dhaabee barreeffama keessatti barreeffama arabaa quraana fataa kisraa fi shaddaa waa hunda qabu ni dubbisan kan eegalu barree booda barreeffama arabaa hafataa kisraa mallattoota kan qabnu kanuma akkana barreeffame maa akkamitti dubbifamaa sanis ni qaraan inshaalla akka hadisoonni garagaraa oguu barreeffame kan fataa fi maaree qabne jira osoo namni akkasitti siin goote jenne akka qara'uu dandeessutti dura kana qalbiyyoo hordoftee sanis itti deemna inshaalla ni baran kanaafuu qabxiin maal jenne sadaffaa afraffaa nuutii afraffaa qubeelee dubbachiiftuu barruu arabaa gabaabduu ammaaf gabaabduu fudhachuu deema walii galee yoo qubeelee dubbachiiftuu barruu arabaa jenne gabaabduu arra laaluu deemu walii galee gabaabduu arra waan laaluu deemuuf jecha tanaa fi tana qofaas keessaa fudhachuufis mata duree kana barreesse garuu qubeelee dubbachiiftuu afraffaan qubeelee dubbachiiftuu barruu arabaa meeqa sadii gabaabduun keessan kun sadii huruuful maddii tajaajilsan sadii isaanis alif waaw fi yaada qabaddaa afaan oromootiin isin haasa'u jira afaan arabaatiin miti waliin afaan oromootiin himuuf afaan arabaa hiikkaa ganaa dikshinari irraa barbaadurra afaan ati beektu siimeetiin akka qabattuuf qabxii shanaffaa qabxii qubeelee dubbachiiftuu barruu arabaa sadii qubeelee dubbachiiftuu gabaabduun jenne dheertuun jenne walii galu jira asitti gabaabduun jenne dheertuun jenne harfii sadeen tun gabaabduu keessaas ni jirti dheertuu keessaas ni jirti tanaafuu qubeelee dubbachiiftuu barruu arabaa barreeffama qubeedha tun asitti maal tokkoffaa maal jee dubbachiiftuu barruu arabaa jeetiin barreesse qabaddu taa'in takka sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa jeetiin gabaabduu afur godheetiin barreesse asitti immoo sagalee dubbachiiftuu barruu arabaa jeetiin afur godhee sagalee dubbachiiftuu dheertuus gabaabduus jabduus irra butaas hudhaas jaruma afriin kanaatu formulaa wal jijjiiree dalaga hatti aanu qabxii shanaffaa mootii shanaffaa qubeelee asitti qubeelee dubbachiiftuu barruu arabaa sadii jenneeti barreessine asitti qubeelee jenna asitti qubeelee dubbachiiftuu barruu arabaa tan dabalataa gargaartuu
baruu arabaa gargaartuu. Gargaartuu isaan lama. Isaanis waawii fi yaada. Waawii fi yaada. Waaw sagalee if dandeesse hin qabdu. Yaani sagalee if dandeesse hin qabdu. Aliif garuu sagalee if dandeesse qabaachuuni tarmii dhooytee kutaa sadaffaarraa hara kutaa 12ffaa dabartee kollee seenuu deemti. Dubbachiiftuu if dandeesse teeti eessa deete? Asirraa utaaltee ganda afurii kana seente. Maaliif obboleettii dhalaa takka taabbaan kiyya dur gaafa jiru naa dhalee takkaan qabaati. DNA keenya ogguu wajjii amanaa himaa dheenee ilaalan tokko dhiigni keenya tokko waan ta'eef jecha bakka obboleettiin xiyye jirtu nageessaa jedheeti dardaraa isinii ta dubraatiin hara mana isaanii kute. Aliif obboleettii A jedhamtu harkatee inni sagalee A qabu DNA isaanii lachuu A'aadha. Walii gallee tanaafuu jarri kun dubbachiiftuu qubee dhatu. Sagaleen jennu qubee dubbachiiftuu arabaa gargaartu. Maaliif gargaartu taate? Akkami gargaartu taate? Warri barreessatan daqiiqaa takka isiniif kannaa ha barreessatan qalamaaf dabtara ha qaban barattoonni xiyyaafatu akkasii barreessatan. Yookaan ammoo warri kaan iskiriinshut dafaa irraa hata haquuf hin deemu. Iskiriinshut irraa hatadhaa cinaas daqiiqaa isinii kannee sagandii 30 dafaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر سودان أتي قرّاچ موتي مال بيتا سودان كذي جانا نما فانا روا دي بيخو قرّاچان ساني كذي وندا بيتالي أبو زوميلين نامو سساو ريكم إن عثماني نالا رجيه بارجي كسمة تاوجي ورتاني را خودega adilo خودega zoom أبو زوم خنان تدبين تايمو زوم نامو سقيور تاي سي قرنا تاي بودا أيه دبي مروجر يا رزوم دواي قردا يا أبو نما درسي تنا جيكو ديمو ولا جيرانسا فراروركا بوكسي من التير قالي أما دبّاchiiftuu tichi deebina gaa dubbachiiftuu lameen nu haftee ee dura ilaalla ee moo ee ilaallaayee harfiin sadeen tana keessaa foormulaa maaliini dubbachiiftuu ee jettu tanaatiin tana baasa. Dubbachiiftuu ee jettu tanaatiin tana baafna ammallee akkasumatti foormulaa maaliini dubbachiiftuu laatiin oo tayyettu tana baasna ilaala. Kunis takkaffaa alif plus yaa sukuun alif sukuun plus yaa sukuun alif sukunaa qabdu ida'uu yaa sukunaa qabdu ee taati akkamitti taati ni ilaalla. oon tunis alif sukunaa qabduu fi plus waaw sukunaa qabdu. Jara lameen kan ogguu walii idaanee qubee laatiinii jijjiirree sagalee tana nuufitti. Ammallee alif sukunaa qabdu ida'uu yaa sukunaa qabdu tana nu uuma. Qubeen yaa sukunaa qabdu sagaleen qabdu jenne. Walii galu jiraami? Ayyee walii galu silaa kutaa akkasii jiraanne walii galu jira jettanii walii zuumillee dhabame akka sagalee isaanii dhageenye. Ayyee alif sukunaa qabdu qubee laatiin maal bakka buusa? Asitti alif sukunaa qabdu qubee laatiin maal jenne? A jenneen. A qubee laatiin A jenneen. A takka. Ida'uu
alif sukunaa qabdu dubbachiiftuu laatiin a jenneen akka laalle reefu laalletti isuma shirreessi yaa sukunaa qabdu qubee laatiin tamnuuta yaa jenneeti dhaamsinee tanafin ani isinittiin himaa isinis sagalee teessan baasa kanaa fi kana gooliidhaan aafi yaa walit nuta oggoolii maxxansin mee dubbisa if keessa dubbisa warri zoom maayikii banadha warri feesbuukaa kunis maayikii naa banadha silkii lama gungoradeen maayikii wanta tokko imoo irratti isinii bana isinii warra feesbuukaa obsa warri zoom namni dubbisoo jiraate warri zoom amma hoo jiraati maal dubbisanii wanti nuusti itti godhe rabbisi ayyamee akkami dubbisa takka takkatti hin jiru jira ifuma bira jaaba qaba mee eenyu harka baase namni harka baase jii hayyee banadhu maayikii banadhu akkana gaawa akkanatti haamiilee takkabda haafisii feenya warri sun beeku gaa warri harka baaseefi maayikii raafana hoosti boosti adminii mee hoosti sii qabarsine ammaanitti meeqoonii balleessaa zumzum taphadheen beeku wala siin gadi qabattu as gootteetuma akkanatti wala harka baase kana hoosti kan taate mormitaan wanta hoosti yaami yeesisaa Anana ratu gama. amma tokko kan deeme maqaa kana dhufta moor mee hoosti Wani kunis baadii makina Abdullahi dhufee amanna jejinati. Moorini rachise akka takka kophii godhee jedhoo ni jalaa wante Sabriina ni jalaa wante dhagaatti ta'a. maqaa dhufteefi aksi kannaa fi Ayyee taate. Sabriina qonna gargaartaa jettee. Qamaan na qaxxaamee dhufe. Asuu jala teessaa harmataa dhogeessattee. Ayyee qaama naqattuus gaafatti aanu qaama naqatteeti ati barreessitaa afaan hin dubbadha. maayikoo maama beekaa dura jirti Ayyee bakka maayikoo maayikoo daayee maakii manadha ayyee namni duraa tokkoffaarra jirtan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Arraa kan aboo arraa dhiiraa tokkoffaa bee takbiir gisee wanta dubartiin tokkoffaa baatee qalbii na hurreessaa oolti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkana gaa'oo sagalee dhiiraa namaa dhagee Allahu akbar ayyee. Walumaanuu maashaallah ayyee isiyaani anuu siyaaleetiin boo soomannee naarraa oofamuu didee. Maashaallah jecha amma jette kana wal jala osoo addaan dhaabin tara shanjii yeroo shan. Ayyee sagalee tanoo akkamitti dubbista? Tana laal. Akkana dubbistaami sagalee tana ayyee ay osoo addaan dhaabu akkanatti ay sagalee deemaa dhagee jiru. Maaltu ba'u jira? Gisee baatu. Ayyee. Akkana dhufaami. Maashaallah ayyee takka qabadu hatti aanu. Maakii maashaallah isa kallaa eenyu maqaan Haafizi.
أبو مام الله دماتن أيه ما شاء الله جزاك الله خير الجزاء تكبير قتيان أيه ما شاء الله مي مريم كمية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه ما برابرت أيه tokkuma kanatti jennami sagaleen tunii fi tajannu tunii fi tajannu tun firummaa ni qabdi xiqqoo garaagarummaa qabaattu malee meejii akkana laal asittis jennaan asittis jennaan jechuu fi jechuun sagaleen gosa takka xiqqoo garaagarummaa qabaattu malee bakka yaa jirtu tana ni liqimsina saakin irra goonumutu masiitu ifaa walii galu jira ayyee maadineete asitti jennee daabne yaa wani jaamas keessin jiru asitti immoo fi yaa walitti ayi jenna seera akka sagalee loqoda laatiinitti ay jenna ay akka warra ingiliffaatti ay jecha jedhamu kanaabba akka laatiinii yoo jenna garuu haasawa keessatti yogguu waliin dhaabne ay kajennu kun eenyu dhiyaata fakkeenyaaf ay jennami ay jenna namni tokko tokko waa takka jedhan ay ni du'e abanuusa ni du'e ay ija saga isa gubaarati jetti bar takka takka waan deemtu darbitee darsa achumaan kutti tanaafu sagaleen ay jedhu kunii fi sagaleen jettu firummaa waan qabduuf jecha yeroo hunda yaa suknaatun dubbachiiftuu dabalataa gabaabduu nu woomti kana jechuun sagalee maddulliin keessatti bal'inaan laalla inshaallah walii gallee maddulliin yoo feene barreeffama keessatti ay jennee dubbisnaa yoo jennee dubbisnees rakkoon qabu fakkeenyaaf ba fataa yaa saakin baafataa yaa saakin akka lama dubbisuu dandeenye baafataa baa jennaan yaa saakin yaa tigoon bay jennee dubbisuu dandeenya waliigalee barreeffama quraa seera barruu arabaa keessatti bay jennee dubbisuu dandeenya ammallee bee jennee dubbisuu ni dandeenya waliigala yeroo hedduu loqoda keessatti jechi dubbachiistuu nu baatu ay tanaabba bay jennee dubbisnaa tey jay abuu tawsii jay haahuu akkasi qaraan akkanattis ni dubbisnaa yoonii fi barreeffama sagalee bee jennee dubbisnees bayna jennee dubbisnees rakkoon qabu waliigallee sagaleen tun sagalee maddilliin keessa bal'inaan inshaallah laalaan jee loqotni hogguu jech dubbachiiftuun laatiin fi dubbachiiftuun laatiin yaa waliin dhuftee ay jennee dubbisnaa yoonii fi barreeffama keessatti jennee dubbisnees rakkoon qabu sagaleen isii waan kana dhiyaatuuf jecha kana jechuun dirqamaa hogguu quraana qaraanu makaarija isaa yoo wanni takka milik jee hiikkaa jijjiire jedha wannummaanuu tajwiidaan qaraamuu quraanii barbaachiseef waliigallee harfi siin yoo soadi bar qaraate hiikkaan waan bira kan kuni asitti seera dubbachiiftuu dabalataati dubbachiiftuu arabaa tan dabalataati
yaan sukunaatii fi waw sukunaa dubbachiiftuu qubee dubbachiiftuu arabaa tambuuraatii miti gargaartuudhaan jeeree fuujeen barreesse. Kanaafuu een dubbachiiftuu arabaa dabalataati oolneen dubbachiiftuu arabaa dabalataati. Kanaafuu hogguu dubbisnu ay jennee dubbisne garuu hogguu loqota kana walitti dhaabnee sagalee dubbisne jecha ay jedhu kana walitti dhaabnee dubbisne jecha jawubbaa walii galu jira ana keessani ay hobatti yoo jenne ay if dandeebba garuu yoo walitti dhaabnee jenne dhufu walii galee tanaafuu dubbachiiftuun araba keessa qubeen dubbachiiftuun laatiin eenni jirti ni dubbisna haala kamiin uumamti alif qubeelee dubbachiiftuu arabaa sadeen tanaatu waliin makamee bu'uuraa tana uumaa jechuu barbaaneeti. Katti aanu Huruufaa inshallah ammaaf mataaf garagalchina. Wanni niin kana godheef akka hin jalaa miliineef walii galu jirra. Ganaa fuula duratti akkamitti akka qaraan yoo akkam taate sirrii tana barreesse sagalee tun uumufti. Yoo akkam taate dirqamaa hogguu barreeffama keessatti hogguu dubbisnu seera kanaan tan ay malee hin dubbifamnee jira. Yoo dubbifte sagaleen jedhamtu hin dhufnee jira barreeffama keessatti. Ammaas tan hogguu fataa fi yaa sukunaa barreeffama keessatti fata kuni formulaan sii qaban fataa fi yaa sukunaa walitti dhufte jechuudhaan gonkumaa sagaleen siif hin dhufne maaliif yoo ay jettee dubbiste ayaatatti aanu takkaa'u jechetti aanu dubbisuun ni ulfaata. Dirqama jettee dubbiste jecha itti aanu sagalee itti aanu dubbisuu dandeessa walii galee. Kanaafuu akkana bakka akkana malee dubbisuu hin dandeenye jira bakka kun hin daleene faayidaa hin qabne yoo akkana dhufan kana malee hin daleene jira bal'inaan keessa seennee ilaala walii galee. Amma formulaan bu'uura isin karaasuu jira hatti aanu formulaa kana ilaala kana ilaalle ollaan hamzaan alif sukunaa namni biraa harka baase inshallah kana dubbisan ayyee walii galee. Nama lamaatu dubbisee nam tokko harka baafatee jira. Harki siin dubbiin tokkoffaa siifin kan alif sukunaa jenne ugguu ida'uu waw sukunaa waa jenne laatiin hogguu wali idaane awja dubbi mee eenyu dura jira fariyaa harka baase harkisi adoode akkana ji ammoo guzee bultu booda harki booda dhiini asiin gasi bu'ee asiin dhabdhab lafa siin jiini fariyaa harka baaste wayi warra feesbuuka kiyyaa garaa dhaadhaana gootan linkii isiniif darbina wayi nuuree linkii yoo darbiif kaani baadiyyaatira qabduu hin dhufe linkii sun kanniif nuurishaa abshiraa akkana bara ilma kiyya lakkoo daayiga harka maayikii banattee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيام دبيسات. أدي ترى سير دبيسو قبل. إيه؟ سير جت جت جتاتي. وسجل يركاسي نجيسي. جي. تاكا. أيه وجل أولي دابيرو شنجي جبدون فدو أكنا مسندا كيني غورا كبدو. Akan sinda kayaknya guru kawan dulu tar sini. Mal basu jirti me lala. Mal basu jirti me barre saisin. Sagale kan basu jirti Farian. Ati jiu sih tu mah. Akan mau mata kembali. Faria. Ji katu sih yang kampak kasih guys sinjot. Aye commenti aye sagale au jette afaan amaaraa beeytanii saa ishi gusi au jette ishi uura aye katti anu eenyu tiana
Daawudi. Daawud. Maakii mana dhugaati. Maakii. Sirriidha. Maashaallah takbiir si jenneer. Daawud maakii mana. Akkana warra dhiirti isatii maashaallah ayyeejii dubbisi. Akka gubee laatiniitti waan dubarraan in beeksifamtee keessa jala jirti waan ta'eef garuu akka amma akka arabitti ammoo garuu amma akka laatiniitti kan dubaatti akka laatiniitti jennee miti. Hogguu jenne waliin dhaannee yoo jenne sagalee maatu ba'a akka arabiitti jettee akkamitti dubbiste? Nice kuno akkama kanaan fedhe akka kee kanaan fedhe jennee hogguu kopha jenne afaan amaaraa likki na tajennu san ta'a hogguu waliin dhaannee jenne jechi jiru kun as deebi'a laala maal jiru jira ba'u jira walii galu jira ba'u jira walii galee dabalata wanni kana jenneef ammas akkuma kanaatti dirqama hogguu dubbisu barreeffama keessatti seera barreeffama arabaa keessatti ooftu tan jettee dubbisuu dandeessu ta'oo jettee dubbisuu dandeessu jira akkana jechuutus dandeessu jira. Bika takka ammas sababa sagalee itti aantu walitti rarraatuuf tan malee gonkumaa jettee si ba'uu hin dandeenye jira. Ammallee ta'oo malee si hin taane jira. Waliigallee ittis ni dubbisnaa ittis ni dubbisna. Fakkeenyaaf hamzaa fataa fi waaw sukunaa dubbisamee akkamitti dubbisna kana? Dubbisii Daawit. Maal ta'e? Tana ta'e moo tana ta'e? Jennee dubbisna. AW ta'e. Garuu hogguu loqoda hogguu barreeffama kopha baasne jennee dubbisna yookaan jechuudha. Akka afaan Oromootti hiikaa isaa fudhanne. Hogguu barreeffama oduu dubbisti. Barreeffama oduu yoo dubbiste akhbaara baanan hogguu dubbistu jettee sagaleen abbaa fedheen bahu. Jettee baasa malee jettee hin baastu. Waliigalee sababa barreeffamni dheeraa ta'eef jecha haasoo loqoda ooftu keessatti jettee yoo dubbiste jechi itti aanu waan biraas si harkaa kuta. Akka nama quraana hogguu qara'u bakka maddiin ta'iin maddiin godha jedhee maddii harakaa 6 harakaa 10 faa dheereessee jee bu'aatatti dabrutti naana jee hafuurritti kutamee dhaabee haaree jala irraa kaasu akkas ta'a. Kanaafuu hogguu barreeffamni yoo barreeffamni dheeraan boodaan jiraate sagaleen yoo dhufte jennee dubbisuudhaaf dirqama hudhaan dhufa. Yoo jechi dhufee akkana dhufee hamzaan boodaan jiraatte seera maddii seera sukunaa hudhaa keessatti alaa jenna hudhaa goone jenna alaa hin jennu. Hamzaan tunis fataa qabdi qabdi mataansi yoo jenne dirqama dubbachiiftuu lama walitti aanteen dhuftu. Maal godhuu qabna? Jenneeti iddutti hudhaa hafuura baafannee ayiniis haa ta'u hamzaas haa ta'u jidduutti hafuura baafannee oofna. Walii galu jira? Jechuu malee ta'uu hin qabdu bika kanaati. Ammallee bika biraatti yoonii fi jechi kun dhufee wanni hamzaa yookaan ayin hin tahin barreeffamni biraa jiwwaan jiraate sagalee san tana jennee dubbisnu jennee dubbisnu. Ifa isin galu jira? Amma foormiin isin mataa isin garagalchin ganaa bal'inaan ayata quraanaa finnee bikka tanatti akkana ta'a.
sababa kanaafi oo jennee dubbis kanaaf sababa kanaaf jecha oo malee aw hin taane jennee bal'inaan ganaa ayata quraanaa asirra barreessinee waliin ilaalu mataaf garagalchina amma wani godhu jiru foormulaa qofa konseptii yookaan bu'uura qofaan isinii jira bu'uura kana qofa qabadda ifa saan keessee jirti saan addarra dheeyite mataarra gabbuute gaaffii qabaattan warri feesbuuk irratti linkii isinii erganii zuum keessee gizee seentan yoo gaaffii qabaattan amma waan isiniin galii yoo qabaattan taarraa darsii irraa gaafachuu dandeessan borus walitti deebinaa ilaanqa qiyaamaatti yoo lubbuun nu dheerattee jiraanne solumaan jira yoo boru isin biraa du'es kunoo jiruma tarmaarraa tan alala gurradha inshallah guyyaa du'aniin beekanii haqa jiru walumaan jirra waan isiniin galii yoo jiraata warri zuumiis harka baasaa warri feesbuuk keessa jirtanillee waan isiniin galiin gaafatta yoo qabaattan linkiin isinii darbame zuum keessa ol utaalaa hafeetan harka baasaa hafeetan fuula baasaa gaafadha daqiiqaa 5 isinii fanne daqiiqaa 5 warra waan isinii galiin gaaffii qabu yoo hin jiraanne immoo asumaaniin gatu taala bututeetiin jira gaggabeenuu waan isinii galiin yoo isinii galee jiraate lakkoofsa takka warri isinii gale warri isinii galiin waalaikum salaam ayyee dubbadua Faria baka gaggana taate Sabrina ko nagar gaari baka gaggabanii isaanis rafuuf deemanii isaa dalagaan butuchi ta'e isinis dalagaan isin butuchi ta'e nagayaan jiraadhaa naa baka eega kassaati wari Facebook akiyas wari Usmail Alisho Facebook zoom eegallaan nu dagate yaanii akka qalbiin cabne wari Facebook way ilmaan kiyya ayya inshallah gaafa gaaffii qopheeffattan na deebitanii oo arraan tana isinii jalaa badees Maaliin si gargaara? Boona irraa gargaara gaaffii gaas kan nadhaajiin narraa haradhu didanii bar maal si gargaara turfe maal si gargaara Bakka nagatti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gabeeti yaafu dhaamsi narraa Asirrattis linkii garee nu maxxansaadha. maxxansu jira bar linkii Gaafiin qabdanii bas nagee. dhaamsirra amata kan Fayyadaan deemu jira. ati bara tiree butana urkee ragas ta'e barreeffamu kana qabannaan tokkoffaa tokko sin gahu bara ati najjaate amma kiyya Kaanis bara. Akkasitti. Akkasitti jira deemu jira. Maal fa'aa kana baala. Yeroo deebi'aati viidiyoo hordofaa. akkasi maashaallah kana ani amma kiyya naa kana naa najjaate